Ashama harka fuun hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo har'ammoo tiiktookii gubbatti akkamitti viidiyoo irratti giiftii argachuu dandeenya. Paarsantii 50 isinii kafala jedhee jira. Ashama ayyee harka fuun jirtu hordoftoota keenya qaalii kabajamoo fi jaallatamoo warroonni viidiyoo kana daawwatan hundi keessanuu har'ame tiiktookii irratti akkamitti viidiyoo tokko immoo giiftii akka inni fudhatu yookiin immoo giiftii viidiyoo irratti namaa kennuu barbaanne. Video akkamii irratti giiftii kan jedhu waliin haa ilaallu. Gara TikTok ni seenna. Erga kallattiin gara TikTok seennee booda maal goona? Kallattumaan gara akkaawuntii keenyaa deemne jechuudha. Wanni ani isinii dhaamu garaagarummaa akkaawuntii lama isinii hima jechuudha. Akkaawuntiin tokko kamii? Akkaawuntiin tokko immoo kami ka jedhu waliin ilaalla. Tolchaatii na daawwadhaa na hordofaan afeerraa keenya hanga xumuraatti wal faana buune jechuudha. Kanaaf akkaawuntii kamtuu giiftii nuu kennuu danda'a. Akkaawuntii kamtu immoo giiftii nuu kennuu hin dandeenye kan jedhu san yoo jalqaba addaan hin baafatiin. Akkaawuntiin hundi giiftii hin kennu. Akkaawuntiin hundi giiftii hin fudhatu jechuudha viidiyoo irratti. Hayyee mee na faana bu'a. Akkaawuntii lamaan isinitti agarsiisa. Akkaawuntiin jalqaba kaamma irra jiru kana duuba deebi'ee isinitti agarsiisa. Akkaawuntii kanarratti maaltu jira? As bira ni dhufna. Dhiifama kunoo as bira ni dhufnaa gara olii kana ni tuqna. Yeroo akkaawuntii kana tuqnu as biratti maaltu jira? Siiting jedha. Akkaawuntiin kun yookiin immoo gara duubaa deebinee waan salphaa tokko ilaaluu dandeenya. 10,000 hin guunne 1,300 irra jira. Akkaawuntiin kun yoo 10,000 hin guutin sarara kana tuqnee creator tools kan jedhu ni tuqna. As biratti gift laayivii qaba, tiipsii qofa qaba. Ka viidiyoo hin banne jechuudha. As biratti viidiyoo isinii bana. Ka qabu yoo ta'e. Fakkeenya mee akkaawuntii biraatiin seenee isinitti agarsiisu. Akkaawuntii kiyya ka asirra jiru kana haa jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii jijjiiree dhufee jira. Arboor miidiyaa kan jedhuun dhufe miidiyaa har'aa fi boruutti qaba jechuudha. Akkamitti beekuu dandeenya immoo? Akka wannaan keenya viidiyoon keenya kuni giiftii qabaachuu akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu illee asumaan isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti na hordofaa. Fakkeenya viidiyoo kana gadi haa tuqu. Yeroo viidiyoo kana gadi tuqutti viidiyoo kanarratti maaltu naa dhufa? Iddoo kanatti kennaan dhufa jechuudha. Ammaaf garuu anatti mul'atu. Akkaawuntii biraatiin seenee isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Isa isinitti agarsiisuun dura garuu waa'ee maal isinitti agarsiisa? Akkamitti giiftii viidiyoo kaa'achuu dandeenya kan jedhu san isinitti agarsiisa. Mana kana jala deemate hordofaa. Viidiyoottan babbareedoo hedduutu jira. Viidiyoo hedduu jechuudha babbareedoo kan ta'an. Viidiyoo barsiisuu, bashannansiisuu, viidiyoowwan oduuf odeeffannoo gara garaa qaban hedduutu jira mana kana jala seenatii Arboor miidiyaa kana hordofaa. Mee as bira dhufee sarara sadii kana haa tuquu isinitti agarsiisa. Viidiyoon kun maal akka qabu achumaan creator tools kan jedhu ni tuqa. Achumaan maal godhaa creator toolsii kana keessa eega gad tuqee gara keessaa seenee booda bakka duraa san dhayina jechuudha. Creator tools market kan jedhu dhufee jira. Viidiyoo giifteedha kun argitanii. Kan dura akkaawuntii duraa irratti maal qofatu jira? Laayivii fi isii tana qofa jira. As biratti immoo viidiyoo giift kan jedhu jira. Gad tuqna jechuudha. Gaafa meeqa taane akkaawuntiin keenya fooloo 10,000 gaaf ga'e. Isii tana oofiidha kan nama hundaatu. Akkam goona? Isii tana tuqnee oon goona jechuudha. Tarni oon goone ni bannaa jechuudha. Akka nu banamtuuf. Kunoo tarni oon gochuudhaan isaan kanneen jechuudha. Tokko have at least 100,000 followers naan jedha. Akkasuma jedhee gadi bu'ee ulaagaa kana kaa'een. Nuti garuu turn on gifts kan jedhu qofa on godhanna akkanatti. Yes banamee jira jedha. Baga gammaddee naan jedha. Amma already on jirti jechuudha. Giftii namni biraa naa kaa'uu danda'a, naa kennuus danda'a. Mee kenninillee walumaan ilaalla akkamitti akka giftii kennanillee. Baay'ee salphaadha jechuudha. Viidiyoo saniifuu giftii akkamitti akka kenninu kan waliin ilaallu ta'a. Mee akkaawuntii biraatiin dhaqee amma gara duubaa deebi'ee akkaawuntii isa biraatiin akkamitti giiftii kennuu danda'a. Viidiyoo jalqabaa kanaafuu kennee ilaala jechuudha isa kanaaf. Na hordofaa. Hayyee akkaawuntii biraatiin deebi'ee dhufee jira jechuudha. Akkaawuntii biraatirra jira amma deebi'ee dhufee. Mee akkaawuntii biraatiin deebi'ee kan dhufe kan ammoo akkamitti giiftii akka kennuu danda'u. Eenyu bira dhaqnaa as bira tuqee sarchi godha jechuudha. Ergasii bakka sarchiin tuqa. Sarchi godhee harboor jedhaan. Harboor jedhee barreessa sarchi godhe isa kana.
Viidiyoon isaa haanaa dhufuuf jechuudha. Viidiyoottan Harboor dhufanii YouTube illee qaba Harboor gara keessaa seenaa viidiyoo YouTube isaa irratti waa hedduu argattan jechuudha. Akkamitti siitingii TikTokii sirreessuu dandeettanii hojiilee onlaayinaa garaagaraa akkamitti dalaguu dandeessan biyya keessa biyya ormaa taatanii kun Telegiraam isaa asirra jira bilbila kana qabadhaati gara Telegiraamaa qofaan dalagaa dubbisaa. Mee amma viidiyoo kana biraa dhaqnu giiftiin qabamu hin qabu onka dura goone san kennuu dandeettaniif hin dandeettanii ilaallaa jechuudha. Amma laayik goone fakkeenya gadi bu'ee iddoo kanaa tuqu koomentii kanaa tuqume koomentii tuqee amma koomentii yeroo tuqxan maaltu jira as biratti mallattoo giiftiitu jira kuno giiftiitu jira jechuudha saanduqa giiftiitu jira gadi tuqna jechuu isii tana gadi tuqna akkamitti mootu akka giiftii kennuu dandeenyu waliin ilaallachuudha. Giiftii akkamitti kennuu akka dandeenyu ilaaluu yoo barbaaddan viidiyoo kanatti aanee dhufu yuutuubii Harboor Online School kana jala dhaqaa gattu qaatii asumaan kallattiin argadha. yuutuubiin Harboor Online School isa kana dhaqaatii viidiyoo kan jedhu kana tuqa. Isinii bane booda viidiyoo kana ni tuqxu. Erga tuqxanii booda maal gootu kun jalqaba irratti maaltu jira yoo har'a TikTokii irratti akkamitti maqaa karaa sirriidhaan jijjiirachuu dandeenya jedha. Ajaa'iba rabbi. TikTokii Itoophiyaa akkamitti banachuu dandeenya? Birrii 50,000 hanga 400,000tti akkamitti hojii uummachuu dandeenya? Viidiyoo TikTokii viyuu fi laayikii osoo nurraa hin hir'anne akkamitti dhoksuu dandeenya? Carraa hojii onlaayinaa saayitiiwwan babbareedoo akkamitti argachuu dandeenya? Seera yuutuubii itti fufu kunoo sabskaayibii fi sa'aatii ilaalchaa akkamitti guddifannaa? Sabskaayibii fi watch hours akkamitti guddifannaa? Sabskaayibii fi viyuu guddifachuu akkamitti dandeenya? Sabskaayibii fi viyuu immoo akkamitti ogoonni jijjiiruu dandeenya? Firii $2.5 USDT akkamitti argachuu dandeenya? Adaamaa Harboor School wajjin jetti. Ajaa'iba rabbii qaba jechuudha viidiyoo babbareeda. Kanaaf viidiyoo kanallee asirratti maxxansa kutaa lammaffaa keessatti akkamitti TikTokii irraa galii dabalataa argachuu dandeenya? Giiftii namni nuu kenne kana hoo akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu walitti deebina jechuudha. Kutaa lammaffaa hordofaa galatooma horaa bulaa. Egaa hordoftoota keenya qaalii kabajamuuf jaalatamu kun miidiyaa Harboorii TikTokii irratti Harboor miidiyaa jedha. YouTube irratti immoo Harboor Online School jedha. Viidiyoottan gaggaarii kamiyyuu argachuu dandeessu. Gara Harboor Online School deema achirraan nuqunnama nu gaafadhaa. Viidiyoottan isinitti tolan jalatti koomentii kaayaa koomentii isin keettan san ilaalee dhaqeetiin YouTube illee subscribe godha. Wal cinaa dhaabbannee wal guddifnee wal jajjabeessina. Isin jaaladha isin kabaja. Harboor miidiyaa irraa anis Kaliil Turtii hanga ammaattis waliin taasise viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa. Harboor Online School YouTube isaa subscribe godhaa. Harboor miidiyaa immoo TikTok irra dhaqaatii qabadhaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa. Hanga xumuraatti waan waliin taataniin hordoftaniif galatooma. Viidiyoo itti aanu hordofuudhaaf subscribe godhaa. Mana kana jajjabeessaa qabadhaa. Kutaa lammaffaa wal agarra.